السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت تاجو ليتني ككالي مجالس زارة الحق فديوتنا شيء أحمد جمال قوة جودا خنا بكاتا ما شاء الله جرى خير ربي سر جل تورين برجرات وتاني تكاسي تجاو نون تخلو ميمتي هونو لا akkasumatti roomillee akkasumatti haftee salmatii qoornisin akkasuma dhugaa fatamaa akkasumatti deebi'ee maa'is jira keenya kursii sheekaatiin jee waa hedduu nurra hafe inshaallah dhiyaattu jechuudha kan inni isin dabarsaa jiru haburdaatu fiidha sagantaa teenya egaa akkuma muduritti isin dabarsaa turre tana fakkaata ijoollee teenya warreen musliima taata warreen rabbiin girtee itti beeku baankii rahamaan tana kaadhaa isinin jenna tanaafuu xiqqoon jenne guddoon jenne nu cinaa dhaabbadhaan isinin jaa takkasiitiin isin jaa ijoollee teenya qaqqaalii warreen amma dura kannattanis rabbi isinitti haa kannuu kaganaa kannattanillee rabbi isin haa laaffisu jabaadhaan isinin jaa jara feenya takkanaati duraan dursee wanti gaafanneeti guyyaa dheengaddaa kana roomii jechuudha qarshii 200 fi 10,000 nu gaafatanii inshaallah rabbi haa laaffisu isinis waan qabdaniin nu cinaa dhaabbadhaa isinin jaa namni musliima taatan namni gartee diin gadhaabuu barbaaddan ni jirtan jeeti jaadaa akkasumattis viidiyoo tana sheer walii godhaadha yuutuuba keenyaas sabskiraayib godhaadha akkasumattis peejii keenyaas fiiloo godhaadha ijoollee teenya nu jajjabeessaa isinin jenna takkanaa isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh